nama sababaa fi bu'aa tokko malees jaalatu akkamitti beekta? Gaafii kan of gaafattee beektaa? Hedduu nama nu wajjin jiraannu hiriyoota, fira, warra wajjin hojii adda addaa dalagnuu mana barumsaa ta'ee kan wajjin barannu hojii adda addaa keessatti wajjin oollu gariin sababa beekumsa keetiitiif si jaalata. Gariin bareeduma ati qabduuf si jaalata. Garii waan ati taphattuuf qoostuuf nama bashannansiiftuuf si jaalata. Garii nama mallaqa waan qabduuf si jala deema. Gariin immoo guyyaa tokko harka naa deebita jedhee abdii sirraa waan qabuuf si jaalata. Kun beekamtiif si jaalata, kun beekumsaaf si jaalata. Garuu namoota baay'ee nu bira guutan keessaa namoota muraasa jira warra sababa malee nu jaalatan. Namoota kan akkamitti beekta? Gaafii kana beekuun dubbii tana xiinxaluun wanti nu gargaaru nama kamuu daangaa isaatitti akka wajjin jiraattu si gargaara. Nama maslahaa yookiin bu'aa tokkoof sitti rarra'u. Nama dhugaaf si jaalatu sababa tokko malee bu'aa fi galata tokko malee dhugumaan qaama isaa keessa dhiiga isaa keessa jaalalli kee jiru akkamitti beekta? Inni jalqabaaf inni guddaan yeroo wal bira dhuftanii wal bira teessan inni illee osoo hin beekin yeroo hedduu fuula keessa si ilaala. Akka jedhanitti ijji namaa kun foddaa ruuhiiti jedhan, foddaa keessaa. Jaalala keessa kanaa wal fixu kana ija kana keessaan gabbaya. Dheebuu nama kanaa qabu, jaalala nama kanaa qabu namni sun laaluu qofaan dheebuu baya. Amma deddeebisee fuula keessa si ilaaluu waan namni biroo osoo naannoo kana jiraate sirratti hin agarre fa'aa sirratti arga. Fakkeenyaa nyaata areeda si bu'e sirraa buusuu, huura xixiqqaa sirraa baballeessuu, xurii uffata keetirra jiru kan namni biroo sirraan to'in, sirraa faffaaquu, sirraa balleessuu. Wantoota namni biroo arguu hin dandeenye waan xixiqqoo kana sirraa balleessa. Kana sirraa qulqulleessa, kanaan si to'ata. Kuni galata malee osoo hin beekne, ajaja malee osoo hin beekne, osoo hin ajajin nama hunda keessaa ka'ee hojii xixiqqoo namni arguu hin dandeenye kanaan si bira dhaabbata. Yeroo sitti haasa'u amma fuula keessa si ilaaluu osoo sitti illee haasa'uu baate osoo ati illee itti haasa'uu baatte amma fuula keessa si ilaala. Kuni jaalala ruuhiintu walitti ifuu akeeka jedhan tokko. Inni lammaffaa nama dhugaa si jaalatu waan ati beektu yaqbaluka ma'a uyuubik hanqina kee guutuu wajjin si qeebala. Hanqina kana qabdadhee si gatee si biraan galu. Dogongora kana daleedee si biraan galu. Hanqinuma kee kana haga danda'e sirraa sirreessaa wajjumaa si jaalata. Daa'ima jaalatanii gororan jibbanii jetti Oromoon. Daa'ima jaalannaan gorora isiillee fincaan isiillee rakkoo isii hunda iyyaasa isii hunda olumaa qeebaluu qabda. Nama dhugaan si jaalatu hanqina kee guutuu wajjin si qeebala. Sababa hanqinaa si kuteen darbu. Akka Oromoon mammaaku mukni ni aara jedhanii yoo jalaa guuran ibiddatu dhaamaa jedhan. Qubni haga fedhee oshame abbaan kutee ofirraan darbu achuma irratti hidhee sanuma si sirreessa malee. Jaalalli dhugaa hanqina kee guutuu wajjin si jaalatudha. Hanqina kee si jaalatu osoo hin ta'in hanqinuma keessa wajjin si qeebalu. Sababni yeroo ijoolleen qeensaan nama kotootan yookiin qeensaan nama ciran qubarraan ciran qeensarraa ciran malee. Qeensuma san sirraa ciraatii si wajjin jiraata malee quba san kutee si biraan galu. Qabxii lammaffaadha. Qabxiin sadaffaan yusaa'iduka biduuni muqaabil. Galataa fi bu'aa tokko malee akkanuma lafaa ka'ee si gargaara. Waan goota galata tokko naa oolta guyyaa tokko na bira dhaabbattee gonkuma sammuu isaa keessaan qabu. Achi as galata naa dhufa waan jedhu sammuu isaa keessa hin jirtu asuma achi si gargaaru malee si bira dhaabbatu malee si utubu malee. Kanaan beekte inni sadaffaa. Inni afuraffaa nama si jaalatu dhugatti gaafa rakkinaa beekta. Nama gaafa ati dhamaate, gaafa ati rakkatte, gaafa balballi furmaataa sitti cufame, gaafa ardiif samiin si gante, gaafa khalqiin ilmi namaa si ganee si gate kasi bira dhaabbatu agarta. Ibnu Taymiyyaa waan jedhan rahmatullahi alayhi. Gaafa rakkatte, gaafa si dukkanaa'e namaa miti. Gaaddidduun ati si wajjin deemaa ooltuun ni baddi jedhan. Amma gaafa dukkanaa'e gaaddidduun hin baddi. Namoota si jibban, namoota fedhii si hin qabne, nama si hassadan, nama shalli garbaatanii si deeman waan ati beektuun faallaa kanaa gaafa rakkatte of biraa dhabda. Faallaa kanaa immoo namoota si jaalatan dhugatti si bira dhaabbatan wa akhiiran yabqaa ma'aka man yuhibbuk. Osoo har'a man hidhaa seentee man hidhaa gingilchaa jaalalleeti.
Maayidhaa keessa sesseentee turte yoo jette sirraa gingilfamaa deema namni haga jaalala paakeejii jaalala guuttatee sanii sitti dhudhufa. Nama paakeejiin isaa guyyaa tokko dhumu jira jaalalli. Hangi inni guuttatee jechuudha chaarjiin jaalalaa. Nama guyyaa lama sadii ji'a sadii afur siduu ka deddeebi'e achi booda si biraa dhabamu jira. Osoo ati dhukkubsattee firaasharra haftee nama akka haadhaa namoota muraasa firii muraasa ufa si bira hafa. Hin dhabda kaawwan. Nama dhugas jaalatu waan ati beektu jabeeffatu qabduun qabxii kana tokko. Gaafa rakkatti gaafa jiruun haada rakkoo mormassi dhahatte gaafa isaan dhufee si bira dhaabbata. Inni shanaffaa nama si jaalatu nama dhugatti qalbii keessa sababa tokko malee si jaalatu waan ati beektu bakka ati hin jirretti gurra kee tiksuu maqaa kee eeguu iccitii kee tikfachuu iccitii kee si eeguu sababa malee guyyatti yeroo 4 shammaqaa kee yoon dhahin ooluu hin danda'u. Haasawuma isaa keessatti akka sukkaaraa yookiin qimamii jecha isaa keessatti haasaa isaa keessatti jecha kee haasaa kee keessa darba. Duuba keetitti si tiksuu, si qulqulleessuu, nama sirraa faccisuu, waardiyyaa irdii teeti, waardiyyaa gurra keetii si ta'uudha. Namoota haqiiqatti si jaalatan namoota kana jabeeffadhu. Namni gaafate waan feete isa gootu arrabsitu, aarsitu, madeessitu, si obsu namoonni akkasii sun namoota jajjaba. Hedduun jiran addunyaa tana keessa irra haluu falan yacuudu abadan. Namoonni akkasiisu yoo badan jiruu tana keessatti hin deebi'an. Nama gaafa ati waa mammadeessitu dhooytu waan feete gootu iba dhaabbatanii si obsan namoota sanniin jabeeffadhu sirriitti. Namoonni akkasiisun addunyaa baay'een jiru. Addunyaan akka haadhaatti miti. Ganama waan feete jetteeni waan feete aartee loltee meeshaa dhiittee baatee galgala itti galtee haate si qeebaltu addunyaan akkasii miti. Addunyaan akka haadhaatti miti si qeebaltu galgala. Takka ati cabsinaan akka birciqqooti lammata deebi'een hodhamu akka gal'iitti deebi'een suphamu. Kanaaf namoota kanneen jabeeffadhu. Inni biraa nama dhugatti si jaalatu nama dhugatti wajjin jiraatu wanni ati beektuun galata gurguddaa kan abbaan fedhe si godhuu hin dandeenye haga sammuun kee dhuguma namni kun waan kana naa godhe jettee ati tilmaamtu bakka humni kee hanqatee harki kee hamileen kee hanqatetti dhufee bakka san si guuta. Ammas nama sababaa fi galata tokko malee si jaalatu waan ati beektuun hamma fedhe yoo biizii ta'e haga fedhe yoo jaatanaa'e hojiin barumsi beellamni haajaan adda addaa dhimma adda addaa bitaa mirgatti illee yoo isa bute sa'aatii si wajjin taa'uun dhabu sa'aatii si kennuun dhabu sa'aatii 24 keessaa xiqqaattullee sa'aata akka lama siin dhabu. Yafrahu bihuduurik bakka ati jirtutti iddoo ati jirtutti boqonnaa godha. Si arguu qofaan gammada. Sirraa nyaatu sirraa bu'aa argatu miti. Si arguu qofaan gammadu. Haga fedhi biizii fedhi yoo ta'e sa'aatii si wajjin taphatu si wajjin kolfu dhimma kee gaafatu haajaa ati itti jirtu jireenya itti keessa jirtu si gaafatu hin dhabu. Kunis sababoota namoota sababa malee nama jaalatan keessaa tokko. Jaalalli qabeenya guddaadha. Jaalalaan ardiif samiin dhaabbatte. Jaalalaan gabaan addunyaa wal bite. Jaalalaan waraanni addunyaa hoogganaa isaa jala deeme. Jaalalaan addunyaa tun itti bufte. Gaafa rabbi addunyaa tana jibbu addunyaan tun hin diigamti. Kanaafuu bihi qaamati samaawaat wal ard. Sababa jaalala ardiif samiin dhaabbatte jechuudha. Jaalalli gabaa fi dameen gurguramu. Akka oorruu facaafameen biqilu akka hadiyyaa namaan kennamu jaalalli sababa wahii fakkeeffatee dhufu feekiidha akka mallaqa feekii jechuudha mallaqa sobaa yoo ati ilaaltu birrii 100 birrii 1000 garuu birrii miti haqiiqaa miti isa dhugaatii miti. Kanaaf jaalalli jecha jaalala jedhu jechootaanii miti ka ibsamu gochaan mirkanaa'a. Rabbiin nama wal jaalatee waan jaalala fitu addunyaa rabbi qilchee duniyaa irraa deemu rabbiin haa taasisu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.